Israa'el lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen dhuma torban darbee magaalaa Tel Aviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'el dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya ari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin ministiriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'el Itmar Ben Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Tel Aviv gama kibbaa daawwatanii jiran. Kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman ega madeessee guyyaa tokko booda. Namni asitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofneef hidhaa keessa taa'uu qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. As turuun isaanii hin barbaachisu, iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolugaltoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140tti hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Tel Aviv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baaseen yoo xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaa'aniiru. Poolisootaa fi hiriirtonni Eertiraa bakka sagantichaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Tel Aviv bakka biraa jiran gidduuttis waldhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu waldhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerotaa hundeesse irratti jedhan deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasaniin Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Ji'a waxabajjii darbeerraa jalqabee Israa'el keessa kolugaltoonni Eertiraa irraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Tel Aviv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.